Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS. Amma yeroo oduu dhangaati. Oduu dhangaa kan isinitti immoo ana Kabbaboo Ibsaati. Kolleejiin National Aviation barattoota ogummaa garaagaraatiin leenjisaa ture 191 eebbise. Ayyaanaa Cimdeessaa sirna eebbaa kan hordofeera. Kolleejiin National Aviation damee kaampaanii National Airways yoo ta'u barattoota ogummaa adda addaa kanaan leenjisee eebbisuun kun kan lammataati. National Airways tajaajila geejjibaa xayyaaraa ambulaansii gargaarsa namoomaa fi kanneen biroo dabalatee helikooftera VIP fi tajaajila geejjiba yeroo balaa kennaa jira. Kolleejiin National Aviation University fi dhaabbilee muuxannoo qaban biyya alaa akka Shenyang Aerospace University, Liaoning Shoa University fi kanneen biroo waliin ta'uun barattoonni ogummaa kanaan leenjii gahaa akka argataniif hojjechaa jira. Walakkeessa bara 2008 eegalee dameewwan leenjii barnootaa haaraa banuun barattoota simachuuf jiraachuu diiniin kolleejichaa obbo Gazzaanyi Birruu kan himan. bara 2008tti sadarkaa digriitiin hoteela maanajimentii turizim maanajimentii barsiisuudhaaf eeyyama arganneerra. Akkasumas immoo karaa aviationiitiin flight operation officers dangerous good regulation warra jedhaman kanaanis beekumtummaa arganneerra. Akka kolleejiitti istiraatejii nuti hordofnu dhaabbattoota biyya alaa jiran faana gamtaan hojjechuudha. Barattoonni marsaa lammataan eebbifaman ogummaan argatan kun hojii indaastirii aviationii keessatti gahumsa isaanii akka cimsu himaniiru. ኢትዮጵያ አየር መንገድም ቢሆን በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በጣም እያደገ ስላለ በሱ ለመስራት በጣም ዝግጁ ነኝ። ያገኘነው ሰርተፊኬት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳድረን ጥሩ የሆነ የስራ መስክ ውስጥ እንድንገባ ረድቶናል። akka barattoonni eebbifaman kun jedhanitti ogummaan argatan kun biyya keessatti qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti dorgomanii hojii akka argataniif isaan gargaara. Indaastiriin aviyeeshinii guddachaa waan jiruufis ogummaa kanaan keessatti hojjechuu akka danda'an himaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa fi abbaan qabeenyaa kolleejii National Aviation Kaapteen Abarraa Lammii indaastirii aviyeeshinii babal'isuuf caalmaatti hojjennaa jedhan. Biyya biraattiin baladhaanillee achoon hoggaan jetti kolleejiin isaanillee yuunivarsiitiin isaanii guguddaa bal'aa baay'ee hin babbareeda. Waanuma akkasuma sanitti biyya keenyatti akkasumatti godhu fedhaan malee bareedin isaallee istaandardiin isaallee akkuma biyya bilaa sanatti biyya alaa sanatti akkasumatti godhuudhaaf hojjechaa jirran moo akkasumallee godhuudha. Keessummaan kabajaa sirna kanaa ministeerri aadaa fi tuurizimii obbo Amiin Abdul Qaadir kolleejiin National Aviation qoonni guddina indaastirii aviyeeshinii keessaa qabu cimaa ta'uu himuun fuuldurattis deeggarsi barbaachisu kan taasifamuuf ta'uu himaniiru. National Aviation College አግባብነት ካላቸው ተቋማትና ኮሌጂን ናሽናል አቪዬሽን dhaabbilee seera qabeeyyii fi waldaa geejjiba addunyaarraa beekamtii guutuu kan argatee fi gama humna nama baratee horachuun baay'ee kan galateeffamuu fi jajjabeeffamuu qabudha. Fuuldurattis deeggarsi barbaachisu ni taasifamaaf. Kolleejiin National Aviation barattoota isaa ogummaa garaagaraatiin leenjisaa ture 191 eebbisiise. Kolleejiin kun akka biyyattiitti kolleejii dhuunfaa isa jalqabaati. Gabaasa OBS'if qindaa'eef ayyaanaa cimdeessaati. Buufata xiyyaara internaashinaala Booleerra. Gama biraatiin galmi caffee aadaa bokkuu jiituu jedhamu haaraan godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti ijaaramee eebbifame. Aanaadhuma kanatti sirni kadhannaa birraa ardaa jilaa jibaatitti raawwatameera. Yuusuf Warqiisaa guutuu gabaasa kanaa qindeesseera. Ijaarsi galma bokkuu eebbifamee seenaa wareegamtoota Oromoo sirna uumaa fi gadaa shanan kan ibsudha. Waggoota dheeraan dura bokkuun naannoo Shawaa Lixaa aanaa calleeyaa kan ture yoo ta'u sababa bittaa sirna nafxanyaatiin gara Shawaa Lixaa aanaa daannootti dhufee
hanga ammaas jiraa jedhu abbaa gadaa Maccaa Taakkalaa Dhinsaa sirnicha irratti. Gara aanaa callee irra ture rakkoo garaagaraa bara dhufaatii dargii jeequmsa adda addaatiin bokkuun kun socho'ee gara aanaa daannootti dhufe. Bokkuun immoo iddoo duraatti deebisuuf duubatti hin deemu akka aadaa isaatti akka dhuftee isaatti duubatti hin deebisanii iddoo sana deebinee qabachuudha waan nuun taaneef hedduma kana keenye. Galmichi kanaan dura mana citaatiin ijaaramee kan turee fi amma haaromfamee kan ijaarames jedhu. Gubbuu isaa kan ilaaltan mul'ataan kan hojjetamedha. Warri kaan amma siidaa aanoleellee warri argan jiru. Siidaan aanolee kan hojjetame waggaa kana eebbifame. Dhiyoodha hojjetame diizaayiniin isaa. Kun immoo kan hojjetame waggaa 16dha. Kun kan hojjetame gubbaan isaa kun. Mucha lamaa yoo ilaalte harma samurame sitti fakkaata. Akkanatti yoo ilaalte harka samurame sitti fakkaata. Achuma gubbaatti. Inni deebitee immoo qaama kee shan ilaaltu waaqa qaama shaniin nu uumte yoottees waan shan see argisiisa. Gadaa shananis see argisiisa. Maccaa seera shan qabus kanaan kan hojjetamedha innumti gubbaa isaatti argitullee. Ayyaanni hulluuqii kan ganna darbanii birraatti darbuu mul'isus wayituma kana bakka kanatti kabajameera. Sirna eebba galma aadaa bokkuu kana abbootii gadaa godinaalee garaagaraa dabalatee keessummoonni hedduun irratti hirmaataniiru. Dhumarrattis uummanni aadaaf amantii osoo waliin qabsiifne aadaa ofii akka kunuunfatu abbaan gadaa Maccaa Taakkalaa Dhinsaa dhaamaniiru. Barbaadu amanuu danda'a, barbaadu dhiisuu danda'a inni kan dhuunfaa isaati. Oromoon akkamitti jiraata? Oromoon maaliin ture? Oromoon duruma mul'ata akkamitti kennee fi waaqni jiraachisaa achi dhufe? Akkamitti beekee achi dhufe? Jedhee fuula isaa gara Oromootti odeeffate aadaan keenya hin guddatu. Aanaadhuma kanatti sirni kadhannaa birraa ardaa jilaa jibaatitti taasifameera. Kadhannaan kun waggaatti yeroo tokko hagayya 19 kan kadhatamu yoo ta'u dukkana gannaatii gara booqaa birraatti darbuu isaanii kan ittiin galateeffatanii fi hawwii fuulduraa kan ittiin ibsatanidha. Gumiin aadaa seenaa fi dagaagina afaan Oromoo Yuunivarsiitii Rift Vaalii Damee Adaamaa barattoonni aadaa fi duudhaa uummata Oromoo qabatanii akka guddatan tumsaa jira. Gumiin kun erga hundaa'e waggaa 3 yoo ta'u turtii isaa keessatti manneen barnootaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee wajjin dagaagina afaan Oromoo irratti hojjetaa jira. Ijoolleen afaan safuu fi duudhaa Oromoo barachaa akka guddatanis gahee guddaa gumaachaa jira. Miseensonni gumii aadaa seenaa fi dagaagina afaan Oromoo barana Yuunivarsiitii Rift Vaaliitii eebbifaman gumiin kun ciminaan hojiisaa akka itti fufu miseensota hafanittis imaanaa kenneera. Bakka deemanittis guddina aadaa fi seenaa Oromootiif akka tumsan eeruudhaan. Miseensonni hafanis gumiin kun caalaatti bu'aa qabeessa akka ta'u gahee isaanii gumaachuudhaaf waadaa galaniiru jechuun kan gabaase Darajjee Gonfaati. Kitaabni mata dureen isaa Diinni kee kumaa waraani hundumaa jedhu barreessaa Jamaal Kadiriin barreeffamee Finfinnee galma aadaa Oromootti eebbifameera. Isqeel Argaaw dabalata qaba. Torban dabarsaa jirru kana keessa ture galma giddugalaa aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinneetti argamu keessatti kitaabni mata dureen isaa Diinni kee kumaa waraani hundumaa jedhu kan barreessaa Jamaal Kadiriin barreeffame eebbifameera. Qabiyyeen kitaaba kanaas walaloowwan garaagaraa of keessaa qaba. Walaloowwan kunis kan barreeffaman dhugaa jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa bu'uura godhachuudhaani. Kaarruun kee balbala, ka'een banee gala, onnee nama maraa hatee bira tara. Kun kan kitaabicha keessaa fudhatameedha. Barreessaan Jamaal Kadir wayita afaan Oromootiin kitaaba walaloo kana gumaachutti bu'aa bahii hedduu keessa darbuusaas eereera. Oromoon qabeenya dhabee miti. Oromoon seenaa dhabee miti. Oromoon hayyuus dhabee miti. Etu teettanii hundi keessan hin barreessitan. Namni hunduu hin barreessa. Rakkoon keenya inni guddaan garuu waldeeggaruu irratti hin gallaqabu. Namni martuu aartii fi hogbarruu Oromoo guddisuuf waan qaburraa gumaachuun hogbarruu isaa gara fuula duraatti tarkaanfachiisuu fi dagaagsuunis irraa eegama. Kirriin wal gargaartee arbeeyti jedhama mitiiree gamtoomnee harka wal qabachuun guddina afaanii fi seenaa keenyaa waan dandeenyuun yaatumsinuun ergaa gaafasiiti. Xiqqaa guddaa osoo hin jedhin dhaloota nu booda jiruuf waa barreessinee kaa'uun gaaffii seenaan nu gaafatu jalaa habaanuun dhaamsa barreessichaa ture. Oduu eebbaa keessaa otoo hin bahin
Albamiin sirbaa mata dureen isaa duulli sirbaaf walga'e jedhu weellistuu Kadijaa Hajjiitiin hojjetamee eebbifame. Guutuu gabaasa kanaa Bosonaa Dheeressaatu qindeesse. Weellistuu Kadijaaji walleeshii aadaa bareeda qabna hin jiru kan keenya gitu, seenaa bareeda qabna hin jiru kan keenya gitu, meeshaa faayaa Oromoo qubni illee bitu jedhu erga gabaarra oolchite fudhatama guddaa argatteetti. Walleewwan aadaa jaalalaaf kanneen biroo wallisuunis hedduu milkoofteetti. Dibbanas magaalaa Finfinnee giddugala bashannana yaadni kootti albeemii mata dureen isaa duulli sirbaaf walga'e jedhu bakka jaallattoonni aartii jiranitti kan eebbisiifte. Hawwaluun jidduu ililchuu baatan mee shamarran nuti bakka hawwataa sammuu aadaa Kadijaa baga gammaddee baga waan facaafte hammattee miti calleessitee. Albeemiin kun walleewwan 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u, kilippii walleewwan kana hojjettee xumuruudhaaf birrii 150,000 ol akka itti bitte simteetti. Walleewwan kunniinis keessummoota dhufaniin wayituma sana kan daawwatamani. Gara oduu biyya alaatti yoo ceenu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa barana chaayinaa beejingitti dorgomamaa jiru irratti wanti atileetii Jamaayikaa Usain Bolt mudate tokko qalbii miidiyaalee addunyaa hawwateera. Gabaasni kan UPI kan qindeesse immoo Baqqalaa Toomati. Waldorgommiiwwan addunyaa guutuun hawwiin eegu keessaa tokko waldorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaati. Waldorgommii kana hawwataa kan taasisu ammoo morkii atileetonni injifachuuf taasisan qofa osoo hin taane taateewwan dinqisiisoo tiraakii irrattis ta'e tiraakiin alatti mudatani. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa barana beejingitti dorgomamaa jiru irrattis wanti ajaa'ibsiisaa tokko mudateera. Waldorgommii fiigichaa meetira 200 marsaa xumuraa irratti. Waldorgommii kana atileetichi Jamaayikaa Usain Bolt morkataa isaa yeroo maraa atileeticha Ameerikaa Justin Gatlin maayikiroosekoondii 19 dursuun injifate. Kanaanis gammachuutti dhaga'ame olii gadi fiigee deeggartoota isaa waliin qooddachaa osoo jiru tasa meeshaan ogeessi kaameeraa koree ittiin waraabaa ture to'annoo isaa jalaa bahee miila Usain Bolt jalaa rukutee lafaan isa dha'e. Ah, mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito dal cameraman. Queste sono riprese non della regia internazionale ma Midhamni hamaan waan irra hin geenyeef Usain Bolt wayituma sana utaalee ka'uu danda'eera. Sana booda yaada gaazexeessitootaaf kenneen bakki inni na rukute bakka miidhama guddaaf na saaxilu hin turre. Ta'us garuu morkataan koo yeroo maraa Justin Gatlin namicha kanaaf waa kaffaluu hin oolu jedheen shakka jechuun qooseera. Qoosaan kun kan gurra isa buute Justin Gatlinis ogeessi kaameeraa sun dirqaman itti kenne haalaan waan hin raawwanneef maallaqan kafaleef naaf deebisuu qaba jechuun deebii kenneera. Dubbichi eeganoollee sirrumatti cabsuu qaba ture waan jedhu of keessaa qaba. Waldorgommii fiigicha meetira 200 kana Usain Bolt sekoondii 19 fi maayikiroosekoondii 55 yoo injifatu, Justin Gatlin sekoondii 19 fi maayikiroosekoondii 74 lammaffaa, atileetiin Great Britain Haaf Zaarnel ammoo sekoondii 20 fi maayikiroosekoondii 2 sadaffaa ta'uun xumureera. Tanto vediamo lo scalzo. Ah, mamma mia! No, questa poi no. Pazzesco. Zoppica un po', è stato investito dal cameraman. Queste sono riprese non della regia internazionale ma della... Oduun keenya dhangaarraa kanuma. Qophiileen keenya dhangaa biroo garuu itti fufuu daawwadhaa.